Jireenya baqattummaatii aga Premier League England isa guddaa Awurooppaatti. Taphattuun sarara ittisaa garee biyyaalessaa Ameerikaa Naomi Girmaa gatii jijjiirraa taphattoota dubartootaa riikardii ta'een Chelsea galte eenyudha? Taphattuun ganna 24 Naomi Girmaa Chelsea waliin haga bara 2029tti walii galtee ishee tursu mallatteessitee jirti. Santiago irraa paawundii 900 Chelsea kan galte Naomiin Chelsea filachuun anaaf salphaa ture jette. Waa'een ishees miidiyaalee gurguddoof ajandaa guddaa ta'ee jira. Radio of TV'n social media irratti maqaa isheef ga'umsa ishee wal harkaa fuudhanii odeessan. Baay'ee gammadeera, dhugaa natti hin fakkaanne ture jetti. Tapha Chelsea Arsenaaliin 1-0 mo'ate irratti deeggartoota waliin wal barsiifamtee jirti. Simannaa ho'aanis isheedhaaf taasifamee jira. Taphattoota kilabichaa aadaa kilabicha keessaa fi xiinsammuu injifachuuf qabantu akkan Chelsea galu na gargaares jetti. Garee biyyaalessaa USA waliin dorgommii kubbaa miilaa Olompikii darbee irratti geggeeffameen warqee injifatanii jiru. Leenjisaan Chelsea Naomi Girmaa nu filachuu isheetti hedduu gammadeeraa jedheen. Naomi Girmaa waxabajji 14 bara 2000tti abbaa ishee Girmaa Waqee fi harmee ishee Sabilee Damisee irraa dhalatte. Abbaa faatii ishee umurii dardarrummaa isaaniitti Itoophiyaa irraa gara USA'tti imalan. Maatii obbo Girmaaf mucaa quxisuu kan taate Naomiin obboleessa hangafaa Naatinaa'el Girmaa jedhamu qabdi. Naomiin bara 2023tti taphattuu cimtuu Ameerikaa ta'uudhaan filatamteetti. Bara 2000tti kan dhalatte Naomiin taphattuu ittisaa kilaba kubbaa miilaa dubartoota Santiago Way Football Club jedhamu yommuu taatu, jalqaba garee isa tokkoffaa garee biyyaalessaa USA'tti kan waamamte bara 2020tti ture. Haa ta'u malee garee biyyaalessaa kana waliin milkaa'ina kan argatte irra deebiin bara 2022 yeroo waamamteedha. Tapha eebila bara 2022 garee Uzbekistan waliin godhame irratti daqiiqaa 90 guutuu taphachuudhaan tapha ishee jalqabaa milkiidhaan goolabde. Garee kubbaa miilaa biyyaalessaa dubartoota USA marsariitii isaa gubbaatti waa'ee Naomi Girmaa barreeffama baaseen Naomiin bara 2022 keessa chaampiyoonaa addunyaa CONCACAF irratti yeroo 4 hirmaatte keessaa lamaan irratti filannoo jalqabaa ta'uudhaan taphachuu ibseera. Kanaanis garee USA waancaa addunyaa bara 2023 fi Olompika ganna bara 2024f akka darbu gargaarteetti jedha. Shamarreen kun garee dubartootaa ganna 17 gadi, 19 fi 20 gadi irratti kan hirmaatte yeroo ta'u, garee umurii 20 gadi biyyattiif dursituu taphattootaa ta'uudhaan gareen kun bara 2020tti chaampiyoonaa CONCACAF akka ta'u gargaartee jirti. Naomiin hirmaannaa ishee garee dubartoota umurii 20 gadiin waancaa 20 argachuu dandeessee jirti. Baruma 2020 keessas dubartii cimtuu wal adeemtuu barichaa jedhamuudhaan filatamteetti. Bara 2022 taphattuu piroofeeshinaalaa garee kubbaa miilaa Santiago Way Football Club taatee yeroo jirtu bara dorgommii isaanii jalqabaatti warra milkaa'inaaf badhaasa kennamu NWSL Rookie of the Year jedhamu akkasumas taphattuu ittisaa jabduu Defender of the Year jedhu argatteetti. Bara tokkotti badhaasota lamaan kan argachuunis dubartii jalqabaa taatee jirti. Naomiin Yuunivarsiitii Stanford irraa barnoota Symbolic System jedhamuun digirii jalqabaa kan argatte yoo ta'u, barnoota Management Science and Engineering jedhamuunis maasters ishee barachaa jirti. Naomiin waancaan kubbaa miilaa dubartoota addunyaa Niwuziilaandii fi Awustiraaliyaan waliin qopheessan eegalamuu sababeeffattee garee biyyattiin gaaffiif deebii suur-sagaleen deeggarameen yaada kennitee jirti. Lakkoofsa 4 uffattee ittisarratti kan taphattu shamarreen kun kubbaa miilaan cinatti kubbaa kaachuuf jiminaastikiis akka shaakaltu himte. Kitaaba dubbisuu fi qarqara galaanaatti lixaaduu fi dambalii galaanaa arguun na gammachiisa, na bashannansiisaa jetti. Jireenya ishee keessatti gorsi guddaan hin daganne, wanta hojjettu irratti xiyyeeffadhu, wanta to'achuu dandeessu to'adhu jechuun kennameef akka ta'e ibsitee jirti. Ofii kee nama biraa waliin hin madaalin, wanta kaan hojjetan hin ilaalin. Ofii kee irratti xiyyeeffadhu, ofii keef wanta hojjettu irratti xiyyeeffadhu, wanta to'achuu dandeessu to'adhus jetti Naomi Girmaa. Jireenyi baqattummaa Itoophiyaadhaa hanga Ameerikaadhaa immoo hanga Ingiliziitti kan ishee geesse. Naomiin yeroo ammaa kana kilaba guddaa addunyaa kan ta'e Chelsea waliin walii galtee mallatteessitee amma karaa foddaa televiiziiniidhaan lammiileef ol adeemtota Itoophiyaaf hamilee ta'etti laata. Galata.